Rifatanii jiran. Waggaa lamaan dabareeganii dhaabee booda waan Oromoo irraa eegamu, waan Oromoon, waan sabaaf sablammii biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoo irraa eegatu qabatamaan agarsiisudha. Yeroo jalqabaaf as kan inni dhufe 2014 na fakkaata. Gaafas hedduun keessanii ni dhagama. Gaafas dura dhufu hedduun keessan yeroo isaan qurxummii raaftanii as geessanii dargaggeeyyii turtanii akkana walli dhiphattanii dhiisi dachi bal'attu rabshaa ajaa'ibaa walaa turtan. Aaraa garuu gurguddatanii mana ijaarrattanii naamusa ajaa'ibaatiin wal obsitanii sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsitan warri Jarman. Yeroo hedduu akkuma hin jedhutti rakkoon biyya keenyaa ubaaftee biyya namaa gaafa dhufnu ambaasadara biyya keenyaati, ambaasadara uummata keenyaati. Wanni guddaan uummanni keenyas ta'e uummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan, hojiidhaan, bultiidhaan, hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biyyi isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabuu yetti jechuun biyyi tunis. Uummanni keessanis kabaadiyyatti hafe gaafa isin wayyooyitanii isaan illee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guduunfaa hiikkatanii biyya kanatti isin erguu keessaniif hin gaabban jechuun ni gaabbanire hin gaabbuun hiikkansa waan biraati miti waan dalayneetti hin gaabbinu maal dalayne cunqursaa ni qoranne dhugaa qabnu ni baafanne tarsiimoo lafa kaayanne tarsiimoo san hojiitti hiine warra baankii qabu akkuma duwwaa aangoorra gadi buufne akkasuma goonanii kitaabni kun seenaa ani si wajjin dalage waan biraan qabu waan dalayne keessatti Jarman keessatti waan dalayne Minisootaatti waan dalayne Oromiyaatti waan dalayne biyya keessaa fi biyya baqattu waan dalayne tokkoffaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabnu hin gaabbinu jechuudha. Saba guddaa irraa dhalanne uummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala kan taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama fidne jechuudha. Har'a hoo boqota jaan darbe kana keessatti waa'ee dhufeen daban gariin qaawwina galman geenye gariin kan eegariin nutti dhufu amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajaa'u xiqqoonni tuquun barbaadu. An dubbachuu eegalaan baanaganii jiran rirrifatanii jiran akkam jechuun jiran. Waggaa lamaan dabre kana waggaa lamaan dabre eeganii dhaabee booda itti hasaasaatiin ture. Amma immoo itti iyyuun eegale. Itti iyyinee itti lallannee dhaga'uu baannaan iyyuutu illee dhufa jechuudha. Kana beekuu qaba namni. Mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran. Kun mootummaa kuffifni agarree jirra barbaachinaa ni nuti. We have done it. Kuffisuu barbaadan har'a gaafa muuxannoo qabnu dhiisi gaafa tiyoorii qofa qorannee iyyuu lafaan geenye agarsiifnee jirra. Nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhuun ni deemaa jirru. Mootummaan ofiiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya hin barbaaddu. Wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhahee jirtu tun akka nurratti hin qubneen lallabu jirra. Akka nurratti hin mootummaa maqaa Oromoo baallattee maqaa Oromoo nyaatti. Mootummaa maqaa Oromoo baallattee Oromoo salphifte qaanessite kana nurratti akka hin qubneen lallabaa jirra malee ofiiyyuu kutu jirti waan kuffisuu ajaarraa hin qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaaf walakkaa ergan dhaabee
itti hasaasne sossobnee biyya nagee buusa diinagdeen kufe maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jennee kadhanne dadhabne jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyas baraaruu danda'a. Garuu immoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii gubboo coomse kanaan itti humna jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessuu hin hayyannu. Biyya teenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqa ta'an waan biyya sanii taane bineensuun taane arra bineensuun keessaa ba'ee qoom salphisuu hin hayyamu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra, lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireera qabdanii raftanii fireera qabdanii quuftanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti dhootanii xurii nuti dhabu hin hayyamnu. Quufa kana biraan dunnaa dha. Oromoo dhagaa. Ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilikis argeen beeku, zamana Haile Sillaasees argeen beeku, zamana Mallasaatis zamana Darbuus argeen beeku. Rakkoo kana hunda obseet bor naasirraa'een kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe, kaleessa boona akka isaan godhe, arraa bor wayyaamsoo jedhu itti hammaataa deema. Kana caalaa hin obsinu jechuudha. Sirraanii sirraa'uu baannaan immoo bakka buunaa jechuudha dhugaatii qabu. Warra Jarman haga har'as wanni as geenyeen gaafa duraasii wal geenyu alaan ala qofa ture. Oromoon tokko taatee qabsaa'uu hin dandeenye. Oromoo wal hin dhageenye. Hoogganni Oromoo maaliin ta'u alaan ala. We were facing collapse of self-esteem, collective self-esteem yeroo sanitti. Maal jedhan turan bara san beektu? Oromoon miliyoona 50 ta'ee waa takka waduu hin danda'u. Murna xiqqaa tokko deeman. Oromoon waggaa 50 qabsaa yoo maan finne. San jijjiirre yoo wanni biraa dhabamte har'a Oromoon miliyoona 50 humaan buusu wanni ta'uu danda'u jira har'a warri akkas yoo hin jiru. We change history bara. Har'a immoo fakkii tolaan koo qabatte ka uummata keenya madaali. Ka beekumsa hin qabne. Ka naamusa hin qabne. Maqaa keenyaan aangoo qabatte maqaa keenya nyaataa jirti jechuudha. Maal onnee jamaa jiru har'a Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon hayyuu hedduu qaba. Beekaa hedduu qaba. Waan ijoolleen warra hojjetu qonnaan bulaa tokko finnee ammoo irraa finne osoo irra keenya isaanii ol bulchuu danda'a. Kufaatiin isaanii, salphinni isaanii, darrinni isaanii, lattinni isaanii ummata keenya maqaa nyaatee hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u dansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraa baannaan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenya agarsiifna jechuudha. Walii galma. Yartuu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha. Nu ummata kabaja qabu. Nu ummata tokkummaa qabu. Nu ummata beekumsa qabu. Ummata naamusa qabu. Naamusaan guddanne, dalagnee guddanne. Kanaaf namni bakka jirtan kan nu gaafachuu qabdan. Wanti waggoota 6 kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenyaan raawwatame. Badii, salphina, laafina hai rabbii jaa warri kaleessaa bari mo'atan illee gara itti geessan qaban. Namni akkamitti sabbata haala isaa irraa hiikee hatee Dubaay ittiin galatan. Kanaaf dubbii bubbuluusinee mari'achuu deemnaa jechuudha. Ji'oota 2-3 afaan kana keessatti bubbuluusinee waliin mari'anne. Lakkii wanni isin jettan kun sirrii miti. Biyya akka gaarii bulchuu jirra. Yoo jedhan gadi haa bayanii isin biratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaaf qophii. Wanni ani isin himu Oromoo nam beeka bara.
I know my people. Isin keessa akkanuma tosoon hammaare akka ajaa'iba biyya hundi dabarsuu maal akkuma qorsoo tosoon isin keessa hammaare nama. Kanaaf qophaa'aa amma dhimma lallabne hubadhaa waa malee kaaneen dubbannu qorannet qo'annet bilcheessinet tarsiima baafnet ummata keenya tokkoosinet jijjiirama barbaachisaa ni finna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu dhaboonsitanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa yoo carraa argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galmi kun irra ilaalina gareen asii kun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmani kun. Abdoon sun yoo deemu suutaa yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo kaasi waraabu kunis hawallisu kunis isa jamsi no torban tokkoon kan ijoollee kanaaf. Torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf inni ta'etti galma sargii akka waan sargii But I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessaa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan yaaddattaniif. Tokkummaan Oromoo barra. Oromoon barchirichaaroon hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jirma jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenyaaf sabaaf sablammoota biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya, haga lakkoofsa keenya, haga gadaa, uummata gadaan guddaa, gadaan gabbina. Ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu, waan sabaaf sablammiin biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegatu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waamina nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko tiim Jarmanii farqaraadhaa fi baay'een isin jaaladhaa gara fuulduraatiin jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan naa bulaa. Stop.